Ma hedduuti isiniin jedheen jira. Egaa waa'ee tola ooltummaan irratti hojjetaa jiru kaasaati kan nuti jirru. Egaa abdii duratti egaa hojiiwwan ati hojjetaa jirtu kaasaa turre viidiyoodhaanis amma ta'e hordoftoonni keenya ilaalaati kan turani. Mee namoota kana gaafa deeggartu namootiin mana caccabaa keessa turanii gaafa manni isaanii haaluun garagaraa dibamee babbareedee fi waan nyaatan hin qabne immoo waan wantoota garagaraa isaanitti fayyadaman yeroo geessitu waan akkasitti kan mul'atu. Haala kamiin kanatti deeggartu deeggarsa kana eenyutu si deeggareennaan ati immoo warra rakkatan deeggarta? Gaaffii bareedaadha. Akkuma an jalqaba jedhe viidiyoo jalqabaa sana jechaadha. Namatu argee bilbilaan na quunnamee deeggarsa nama kana gargaaruun barbaadanaan jedhe. Amma sanumarraa kaanee viidiyoo sana hin maxxansina. Viidiyoo sana erga maxxansinee guruppii wayii kireet goona. Guruppii garee waatsaappii bannee waatsaappii sana irratti immoo admiinii 2-3 Saawudii Arabiyaa keessaa bakka garaagaraa keessaa keenyee in hordofu garee sana keessa namoota deeggarsa godhanii deeggarsi godhamee waraqaan deeggarsi godhame maallaqni gala achirratti walitti qabame deeggarsi kun kallattiidhumaan nama sanaaf wantoota barbaachisan fakkeenyaaf nama yaalii barbaachisoo ta'e yaalii gochiisuu fakkeenyaaf nama amma Finfinneetti erginee yaalchisne faatu jira kan lafeen cinaachaa cabee operaasyoonii ta'anii fayyanii deebi'anii jiru. Nama immoo garaa keessatti waa biqilee nan operaasyoonii taasifamanii amma nagaadhaan ijoollee isaanii guddifachaa jiran jiru. Tole egaa keessattuu maanguddoon tokko haadha Sharaf jedhamu miti hordofaan ture waan hin ta'eef manni isaan keessa turan baay'ee caccabaa akka ta'e nama gaafatu hin qabne nama fira hin qabne wayii akka waan gatamanii wayiitti illee nama kaasaa turan keessattuu jecha isaanii keessaa immoo bishaan daarii taa'ee nan bineensi nyaachuu dideerani. Baay'een gara waan nama gaddisiisu wayiiti. Kan isaanii immoo baay'ee nama dhibamee jidduutti viidiyoo sana laallee hordoftoota keenya jiru walitti adeeminu laata? Gaariidha. Biyya fira koo kana keessa haaliin qabu maraddee ciisuudha mala gaafan dura gaafannaa harkisuudha wallaattiin nuna nyaachuu malkaa daarii faayee taa'an bisaan bineensi na nyaachuu dida hundurfeen banaddee ciisa. Maaliif? Rakkina kootika. Duudhuma barbaadanii? Maal hojjedhu ga'a? Maaliif? Fayyuuttiin an bahee duuttiin an bahee obboleessa tokko obboleettii tokko hin qabu. Anoo lafatti hafee namni dhukkubsateetti dhufee na laalu hin jiru. Jedheetu mana of jibbe malee jaalalaa miti. Du'a jaallattanii miti? Jaalladhee fi miti akka namaa gaatuun ka'ee deemu. Inni namni ol duukaa deemu nan qaata. Inni namni tolfadhu inni namni gabaa dhaqu. Ani immoo qaawwaanan siqee laala. Tole mee hordoftoota keenya mee maanguddoon kun dursa akkam turanii erga immoo abdiin deeggareenii akkamii isa jedhume mee ilaalaati muraasa walitti deebinaan. Arabunas nudan fistan in dhuga. Tumu garuu alla tumu. Isin dandeessanii yoo tumu baattan. Loon tuma onnat. Abi moositu tuma kana. Mee mamma qottoo keessaa warra sin fuudhee siree kana irratti ol sin baaseen maal jettu na dara? Nan eebbisak. Mee maal jettanii? Afaan keessa jira afaan jiraatiin tokko ayita. Hojii namaa keessaa baanii diktoora ayita. Maktabaan jira oluma ayita. Jireenyi jira oluma ayita. Tole abdi baay'ee namatti tola. Egaa namni tokko rakkatee gaafa rakkina keessaa ba'u ani isa dhugaa dubbachuuf gaafan viidiyoo kana arge nan boo'e. Namni kamummoo gaafa argu dursa akkam akka turan ergasiin immoo deeggartaniini amma akka fooyyaan manni isaanii illee haalli jireenya isaanii illee waan jiru namni kamuu argeera jedheetiin kan yaadu kan hin argine immoo amma karaa televiziyoonii OBN'tiin ilaalaniiti kan jiranu hojii baay'ee jajjabeeffamuu qabudha kan isin hojjetaa jirtanu jabaadhuudha kanan siin jedhu egaa yeroo kana kaasnu immoo waa'ee kitaabaa kana kaasuun keenya noli kitaabatti immoo deebina ka waa keessaa sabarreeste keessaa waan nu dubbista. Jidduudhaan mee kitaaba kee kana keessaati
walaloo tokko nu dubbistaka. Walaloo kana keessa walaloo hundumaa nan jaalladha garuu walaloo keessa harmee koo immoo baay'een jaalladha waan ta'eef walaloo haadholii hunda ilaallata walaloon kuni haadha koo qofaaf miti walaloo kan nuyi affeeruu barbaade. Tole nu affeerama jennaan. Hayyee harmee Kaayyoo koo haadha dhiiraa yaashee anaaf jiraattu lubbuu tokkittii qabdu dabarsuun kan naaf laattu waan hundumaa dandeessee bu'a bayiidhaaf eelaa osoo harmeen koo jirtu ani nagarre beelaa bifa ijoollummaa ishee anaaf jecha fixatte kan hin taane ta'uudhaan namaan na qixxeessite mee maal jedhu waa'ee kee Kaayyoo koo kan na deesse dukkana sana keessaa fiddee asiin na geesse. Fuulli si daalachaa'ee anaaf jecha cabde anaan uffisuudhaaf ofii daara dhabde ji'a 9 guutuu garaatti na baatte ofii osoo nyaatiin anaaf nyaata laatte abshir yaa haadha koo siif qaqqabe Kaayyoo umrii si haa dheeressu uumaan koo Waaqayyoo an siif qaqqabeeraa galata rabbii guddaa dhamaatiin kee hin hafne natu siif arreeda biqiltuun kee xiqqoon siif taati aara galfi gorsi kee duraanii har'aan na ga'uufi. Osoon foon koo muree waadee si nyaachisee osoon dugdatti baadhee bakka hunda si geesse osoon lafa ta'ee ati narra adeemte kaffalameen dhumu kanatti naaf taate umurii koo guutuu sichi sin qanansiisa ani ilmi kee Kaayyoo sicha si gammachiisa jedha. Eeyyee jiraadhuu gammachiisiini isinis umurii siif dheerattu Kaayyoon hunduu kan mana isaa taa'ee si ilaalu hundi si galateeffata harmee kee qofaaf miti hundaaf waan ta'eef. Galatoomiidhaanis kanan siin jedhu warra Kaayyoo bakka bu'ee jira. Abdiin mee egaa hordoftoota hedduu qabda jedhee yaada. Mee hordoftoonni kee meeqa ga'aniiru? Hordoftoonni koo amma peejiidha kanan qabu. Karaa yuutuubiitiinis jira. Peejiin koo amma 168 wayiin qaba. Karaa peejiitiin karaa yuutuubiitiin immoo hanga gara 30 wayii qaba jechaadha. Karaanuma sanaan yuutuubiidhaanis peejiidhaanis hojii tola ooltummaa kana karuma sanaanii gaggeessina. Bilbilli koos peejii koo irratti attaachitee jira. Karuma sanaan na argata namni baay'ee. Egaa Abdiin waan guddaadha kanatu hojjechaa jirtu. Jabaadhuudha kan nuti siin jennu. Haalati sila jalqaba irratti akkamitti jalqabde gaafan siin jedhu kaaste sun kanaan si ga'ee jira. Haalata amma keessa jirtu immoo haalata ammatti hojjetaa jirtu kun immoo gara dhaabbata guddaa bantee akkuma biyyaattuu warra rakkatan walitti qabdee kan jiraachistu hin ta'a jedhee tan abdadha gara fuulduratti. Inshaallah rabbi haa jedhu anis karoora kana qaba wanni nuti jalqabne wayii jira ture proposaalii wayii tokko qopheessuu jalqabne turre koronaanis hin dhufee wanti tokkos nu mudate kanuma inni irraa hafne yeroo sana booda immoo hojii muddaa keessa galle yeroo nuu kennuu hin dandeenye wanni nuti viidiyoo nuti qaqqabanne waan arjentii waan ariifachiisaa ta'e dhumaaf yeroo dhabne mammuuqa yeroo muraasa booda akkas godhan jennee abdii qabna yoo rabbi jedhe. Rabbi si na gargaaru waan tokko garuu tuun hin kaasin biraan darbu mudannoo kee keessaa mee hojiiwwan garagaraa yeroo hojjetu mudannoo jiraachuu danda'a. Mee maaltu si mudate mee? Mudannoon koo keessaa kan baay'ee na dhibee haadha sharaf deeggarsa yeroo goonu mana onaa ture mana caccabaa ture irratti kufee yoo ajjeesuu danda'a ture rabbumatu eege malee manni suni sana booda namichi suni tola teessisaanii kadhate ofitti butanii teessisaanii ture jechuun laallee asofsiiseenii tolee naa jedhe mana kana haaromsaa fi adiraa hidhee kadhee ishii haa ta'u naan jedhe manni gaa kan sa'aatii nan kadhadheeni ittan uwwisa hidheetan umurii haftee jireenya isaanii jireenyuma gaariyaa jiraatan jedhe. Midhaan fuunee deemne viidiyoo jalqabaa hojjennee gallee teenyee giruuppii waatsaappii irrattis dudubbannee maaltu isaan barbaachisa meeshaalee manaa guunnee irraa fi garuu maal nyaatu jaartiin kun jennee yoo nyaata fuunee fi waan nyaatamu fuunee fi dhaqnee eenyuutu hojjetaaf jennee immoo nama hojjetuufis qopheessinee midhaanis fuunee fi dhaqnee alachi geenyu namtichi mana kenneef sun dhufe abdii jedhe dhufeetuma kaayisuutadhe. Khalifa akkam nagaadhaa jedhee dubbisanii mana kiraanaa kaffalaa kaanaan jedhe maaliifi hin jedheen atoo hin jedheen duraan maaf kaameraamaaniin koo hin nahe maali jechuun mana caccabaa mana kufaa mana fakkeessine kaasnee jechaadha deeggarsa obboloota kun godhaniini duraan atoo tola teessaa turte miti jenneen
otoo nuti dhufnee hin taa'umti jaartiin kuni jenneen hin taa'u. Utuu rakkata haaraatan inuma taa'u. Utuu rakkata haaraatan inuma taa'u miti jenneen. Utuu nuti dhufnee hin taa'umti jennaan gadi baastee gattaa jennaan hin gatu naan jedhe. Amma manni waan sirraa himna gaafattaa jennaan hiyyeellee. Maaf nu gaafattaree jennaan. Egaa isaanii sirreessitanii egaa anaafis naa kaffalaa kiraa manaa jedhee baay'ee nutti dhaga'ame jaartiin iyyuu hirrifatanii hinaaranii akka boo'uu ta'anii jaartiin iyyuu sossobne isaa sossiifne ati waan kana namummaadhaan goote haadhan qaba jettee haadhatti garaa jabaachuu diddee jaartii kana gargaarte waan ta'eef nuti waan kana kan goone ofii keenya qabaannee miti homaas hin qabnu homaas gochuu humna hin qabnu garuu namatu bakka taa'ee nu gargaaree waan kana goone amma immoo hin qabnu kiraa manaatii jennee immoo deemnee ammas ijoollee rakkisuu hin barbaannu nama baay'ee gargaaramuu qabutu jira ati fayyaa qabda hin hojjetatta waan ta'eef waan kana dhiisi jennaan nahee dhiifama nu gaafatee dhumarra jechaadha. Mee gama aartiitiin eenyutu fakkeenya siif ta'ee? Isa jedhu akaasnu laata? Hin danda'ama aartii qofaan miti anaaf jireenyuma koo keessatti iyyuu amalumarraa kaasee kabajuma nama kabajuudhumarraa kaasee dubbiillee waan baay'ee jechuun bakka kana sana jedhee ibsuu hin danda'u namni baay'ee jaalladhu baay'ee dinqisiifadhu har'as borus jechaadha. Nama lubbuudhaan jirudha rabbii umrii isaa nuuf haa dheeressu fayyaa isaa nuuf haa eegu rabbii. Yeroo baay'een du'aa kadhadhaaf baay'een jaalladhaani ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa moodeelii kooti moodeelii koo yeroo hundaati baay'een jaalladha baay'een kabajaani isaani moodeeliin koo nama baay'ee kabaju baay'ee jaalladhudha. Tole egaa ustaaz Raayyaanis dhaggeeffataa jiru jenneeti kan nuti yaadnu atis galatoomii isaan fakkeenya nama hundaa ta'uu nama ta'anidha. Namni baay'eenis hin jaallatanii umrii nu dheeradhaa isaanii hin jenna. Egaa abdiin waamicha keenya gaa kabajjee jimmarraa kaatee adaamaatti nu argamte ulfaadhu galatoomii siin jenneerra. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa turtii abdii dargaggoo abdii Geetaachoo wajjiniin taasisneetti gammaddaniitu jenneeti kan nuti yaadnu. Hojiiwwan inni amma hojjetaa jiru kan ammoo namoonni yaada of keessaa qabdan haalan hojjetu kanaan isa deeggaruun hojjechuudhaan egaa cinaa dhaabachuunis immoo akka danda'amudha kan nuti kaasnu jabaadhu jennee jajjabeessuun nurraa eegama. Egaa torban kan qophii kan biraatiin walitti deebinu ta'a qopheessitoonni qophii kanaa ani Nasraa Shariif akkasumas Abbabaa Magraa gama ogummaa kaameraatiin akkasumas suur-sagalee gulaaluudhaan immoo kan wajjiniin turtii taasisee Fayyisaa Mirreessaati. Torban kun kan yaaddan kan itti milkaa'u kan nyaattan kan itti sifaasiniif haa ta'u fayyaa nu ta'a.